fayyadaman irra guddaan isaanii jechuudha. Barreeffamni tokko qophaa'ee barreeffamni wal fakkaataa tokko qophaa'ee suuraa kantiibicha magaalaa Dirree Dhawaatiin wal qabsiisnee bifa kabajaatiin hundi keenya of feemasiin jedhame hundinuu guyyaa takka Facebook irratti zamachaa osoo goonee lollee maal isinitti fakkaata dhufu gaaffiidha. Akkasuma immoo furmaata irraa haasofnu itti aansuudhaan immoo dhimmi obboleettii keenya dhimma siyaasaatii miti siyaasaa waliin qabsiisinaadha. Wanti isin beekuu qabdan tokko Itoophiyaas jiraattee biyya feetes jiraatte osoo obboleettiin kan ta'e garaa qabdu ulfa ji'a jaha lakkuu garaa qabdu osoo akkanatti ajjeefamtee badii tokko malee siyaasaa tokko malee waan takka osoo hin godhin akkasi ajjeesanii lafa isaanii saaman kanatti osoo obboleettii tantee taate maal goota? Hundi keetu bikka jirturraa ni iyyitaa ni lolta osoo isii jala deemtee illee hin barbaadde jechuudha. Hanqaddu'a lubbuu kan kee kan nuti hin deemta jechuudha. Kanaafuu har'a nuti wanti nuti falminu akka boru obboleessa keenyarra, obboleettii keenyarra, haadha keenyarra, ilmaan keenyarra nurra hin geenyeef jechuudha. Nama tokkoof gaafa dubbannu dhugaa nama tokkoo gaafa dabsitan immoo isinirrallee wanti kun ni ga'a. Siyaasaa waliin qabsiisinaa hundi keessanuu amma gara furmaata haa deemuun jaallatama. Taata dhufte. Attifuf. Abbaan abdii dhufee naa galchaa guys. Foolii si dubbattu. Eshi. Yeshi egaa akka anis waanan baay'ee irra deebi'ee dubbadhuun qabu akkuma hundi keessan dubbattanii garuu yaada mamaakiin jette kanarratti yaada isa Facebook irratti jedhan kan akka dhuguma akkuma isheen jette sun barreeffamni wayii kaawwamee bifa wal fakkaataadhaan namni hundi haal tokkotti yoo wanta akkasii geggeesse akka beeksisa fakkeenyaaf amma gaafa namni geema namna qabatu beeksisa hojjetamu sana akkasitti yoo wanta akkasii kun ta'e anallee bareeda natti fakkaata. Itti aansuudhaan immoo kan masin jettanidha. Dhuguma obboleettiin keenya kuni badii tokko malee lubbuun ishee darbuun ana warra biyya keessa biyya alaa jiru qofa osoo hin ta'in warra biyya keessa jirutti illee dhaga'amuu qaba. Maaliif jennaan boru nurrayyuu warri achi jiran bakka kanaa ol wanti irra ga'uu danda'u waan jiruuf kanaaf iyyuu yoo isinii danda'ame biyya keessa sin jedhina ala sin jedhina bakka jirtan kamittiyuu sagalee ta'uuf furmaata boruuf akka wanta akkasii kun irra hin deebi'amne gara furmaataatti deemuu yaaduun jedha anillee itti aansuudhaan immoo akkuma silallee namni dubbatee ture warra qaama mootummaa yookiin immoo wanta akkasii kana gochuu danda'an jedhamu isaan irratti amma danda'ametti akkuma Hamzaan jedhe bifa arrabaa bifa biraatiin osoo hin ta'in bifuma nagaa ta'e tokkoon wanta kana akka furan irra deddeebi'anii dhiibbaa irratti gochuu yookiin immoo irratti intarneechuun barbaachisaa natti fakkaata. Kanaafiyyuu hundi keessanuu keessaa ala osoo hin jedhin sagalee haa taanuuf hin jedha. Galatooma. Okay, sifu galatooma Maki galatooma. Yaada keessanitti yaada tokkoon dabaluu barbaada. Galatooma. Laali Maki asirra wanni jiru maal si fakkaate obboleettii akkuma tu agartu viidiyoo ati dalayde nama miliyoona meeqaatu laale viidiyoo san argeetiin jira. Mubeen dalagee jira. Ani TikTokiin kiyya kuno amma itti sound reporting godhanii sababa guyyaarra ani sagalee ta'utti viidiyoo 170 sagalee na jalaa kaafamee jira because halkanii guyyaarra dhaabbadee TikTok jala amma viidiyoo abbaa shan qofaa jira jechuudha. Dilli kun osoo kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaatti sagalee taane kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaatiin Justice for Nasiyaa Ziyaad liyyuu haayilii Somaalee naannoo shanii tan obboleetteenya ajjeeste maatii 17 gandaabdii baruurraa buqqaaste dachii gandaabdii baruu fudhattee alaabaa federaalaa irra dhaabbattee irra jirtu magaalaa ati hooggantu akkamitti seera mootummaa kabachiisuu dhabdi akkamitti hayni Nasiyaa Ziyaad talakkuu lama wajjin ajjeefamtee fi maatiin 17 buqqee haarra barandaa yookaan muka jala ciisu jiru kun sitti mul'achuu dhabe osoo aangoo qabdu maaliif ija diinaatiin hawaasa kana laalta jennee dubbannee jirra. So dabalataan maaliin jechuu barbaada mee akka hordoftootaa fi akka
nama feemasoota miidiyaa kanarra jirutti dhimmi kuni eega haga irraa inni callise yoo arrallee isumarra deebinee sagalee taane sagalee keenya kana akkanumatti awwaala Kadir Jawaar kuni kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa kuni qaama mootummaa federaalaatti iyyannamoo dhageeffadha. Miidiyaa mootummaa federaalaatti iyyannamoo muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmeditti iyyannaan gaafii kooti. Gaafiin kun ammoo deebisaan isinirra jira. Warra koomentiitii fi warra gasteerra jiru jechuudha. Wanni jiru kan mucayyoon nasiyaa ilmaan lama kana siyaasiyaa irraa ajjeefamte guddaan amata 5 xiqqoon amata 4 lakkuu lama wajjiduuti. Ilmoon daa'imni san justice for ummaa teenya jedhanii xaliyaa qabatanii maakii horoo agartee miidiyaa kana gubbaa deemaa jira. Tuffatee dhiisee kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa haqa ilmaan Oromoo Dirree Dhawaa akkana awwaalee lafa Oromoodhaa Soomaaliidhaaf raabsaa jiraate waan godhaa jiru Allahu aalam. Dhimmi kun mee akkamitti furmaata argata garamitti deemna nuti akka sagalee uummataa tokkotti maayikii siin gaafadhe. Wallahi ani wantuman jiru wallaalee ni beektaa akka nama tokkotti arkitee jirta viidiyoo hojjedheetiin jira nama hedduu laalee. Nama miiliyoona tokko ilaala jiraan Facebook irratti illee nama 10,000 wayii ilaale jechuudha. So dhimma dubartootaati illee amma waajjira dhimma dubartootaatti illee wanti kuni gahee jira. Isaanis akka dubbataniif akkasuma immoo miidiyaalee gurguddoo irratti obboleettiin nasihaadhaa dhiyaattee jirti miti. Yaa miidiyaan dubbatti kadirumatti iyyaa ture because gaa kantiibaa magaalaa tanaati dhimmi kun isa laallata inneeti kaangaa irraa dubbachaa jirru garuu inni immoo abbaan siyaasiyaa bira dhaqee baatii takkaa fi guyyaa 15 dura dhimmi kun baatii takka qofa narraa fudhata hin kaanne bar maaki Kadir Jawaar waan gana seetanii baatii takka qofa narraa fudhata baatii takka keessatti kaartaa dachii baasee isinii kannee haqaa nasiyaasiyaat isinii baasa. Ilmoo lamaan miliyoona 6 haadha miliyoona 3 miliyoona 9 nin kafalaa je'ee afaan isaati waa meeqa dubbii olii lallaaqee maatii hanqanaa dubbatee ture edda dhaqeetii barballamatti fure. Dhaqee bar sagaleen ni jirti yoo dhageeffachuu barbaadan. Yaa dhaqee jira dubbatee natti fakkaanne bar. Fatina isin dhageessu sagalee dhaqee jira bar maakii dhaqeetti kijibee bar laal ifiifi murteesse. Dachii kaartaa baaseetiin kanna takka. Haqa ilmoo lamaaniitii fi haqa isiitillee niin baasa. Baatii takka qofa naa kanni yaa abbaa kiyya abbaa nasiyaasiyaa jeem mana isaanii dhaqee teessuma taa'ee walii galanii sharmaarkeedha. Eenyu Mu'aazi Maammadii Ibsaa Damiinaa sanii Asladdiini ummata walitti qabatee bar ganda dhaqee ammas itti kijibee bar jalaawuu dubbachuu ideetti deebuuti deebar. Ragaa fidaayi sagaleetti bani Fati si muddisa. Abbootiin gadaa waan kana irratti dhagaanii jiranii. Jechuun namni himate. Siifiti deebina qoysan sagalee si yaabanu Fatiin. Asliin dhufu jira asliin dhufaa jee karaa deemu jira. Hanga Fatiin sagalee banu hogguu takka furmaanni jiru saba keenyas furmaata tokko qofa. Nu hundinuu nasraa guruppii keessan nu ijaarii osoo reefu dubbachuu jiru neetwoorkii na darbe. Guruppii keessan nu ijaarii nu hundi tiktaakii fayyadamnu hundi keenyaafu shurraaba justice for Nasihaa jedhu ni tolfanna. Viidiyoo ni hojjetu. Jar ammoo tiruu nama 100 ka biyya san kee jiru dargaggeessa 100 ka Dirree Dhawaa kee jiru qopheessinee shurraaba san itti binnee akkasitti guyyaa takka walii galanii sa'aatii waliin qabatanii sa'aatii murtaa'aa ta'e tokkotti waajjira Kadir Jawaaritti hiriira habahan. Hanga sagaleen isii dhagahamtee furmaanni takka dhufee dhiini isii bahutti nutis shurraaba san keeyyannee viidiyoo dalaynaa jarri achi jiru sanis uummata waliin hiriira bahee akkasitti mucayyoon furmaanni isii argama malee miidiyaa kanarra tetteenyee haasofnee borullee walitti dhufna ni haasofna furmaata takka godhuu hin dandeenyu jechuudha. Ana takka Mubaarakii Aslii Siifuu Ati warra asirra jirtan Hamza hundi keenyaa shurraabee gosa takka midhaayfanne viidiyoo ni dalayna warra biyya jiru dargaggeessa achi jiru hunda nama 100 takka ni qopheessina shurraabee wal fakkaata itti keenya akkasi furmaan argama narraa fudhadhaa. Dabalata shurraaba uffanne akkanumatti laayivii sin dhufna. Kompliinkii godha.
كرمسين لما نتوقع قبي فني لايف سين فيسبوك عن اللي شراو مسنين والفكاتا يروف والفكاتا بوست كونا نمو بيجي سارتي الناتين جرا وام دابو نتنا يادني إسا ناتين جرا أيه akkasumasi waan takka kan dabaluu qabu fakkeenyaaf guyyaa takka takka jidduu namni ajandaa biraanii oofaa shurraaba san guyyaa hunda keeyyachuu osoo hin taane fakkeenyaaf ardhaa yoo mandee taate mandee hundaa'u nu hundinuu shurraaba san keeyyannee laayifii seenu bakka hanga furmaanni argamutti viidiyoo akkasumatti dalagaa yaanamas bakka. Zikee yaada kanatu amigo fan urgalchee fi azaat faa qoya gusan sagalee nuti banta. Zikee keenya welcome brother. Namni galuu yoo ta'e ani buunan danda'ashi. Hai sifiye. Nagaa fayyaa. Assalamu alaikum. Sagaleen jiru. Endegam tafati. Sagaleen jeenirti. Teeni jirti. Tijan jettu. Tibani yatta ani ndaga'u isinu. Tira geenya nuti. Fati ni dhageessa. Isaanis wanti gadi jiran dubartii naafumatti filamee nu gaba keenya walaa dandeenyu. Naa clear. Hawaasa baraaruu hin dandeenyu. Ani kaniin godhuu qabu yoo har'aan tana dakkii kanarratti kaartaa isinii kanne. Akka kajeelke waraasa isaanii deema. Yeroo amma shan jara taraa bul. Namni taa'ee akkanatti qoma dhiibee hojii dubbannu jiru. Waan dhufe kana ja'aatii sanniin ta'u nagaya nam takkaati nagaya magaalaati ganda kanaatti irra caala. Gandi sangaatu siidhaa sangeessa akkan taane bikka abillee waan fedhe ta'u hangi san jiru. Haalaa lamu kaartaan haala ka'amu gachii achirraa irri kun hin jedhe akka nama biraatti gachii eeguma fudhannee hangana kan loogoo keessatti achirra jiru. Kooreen haajaa ramtukaayifaan ni jira. Waraanni ni jira laalamee gachii sanuti afummaan fudhannee yoo waraana affannaa jennee qabnu kan bitanii waraana affannu qofa yoo ta'e waraanaan qubachiisee waasii gandaa kanallee waa ila gandaafee federaalii kaartii godhatee iddoo taa'ee achi keessatti nagaya eeguu danda'ama. Badachii kaartaa haala ka'an fuudhamaa achi jiru nama kun akkana ni beekama. Inni haalaalu kaartaa baatii takka keessatti baatii takka keessatti mudhii hidhannee waan laaluu qabnu laallee haasaa hafaluu qabnu qasallee qabiyyee lafaa kaartaa ishee qabnee Bakka sagalee isaa cufaati. Nyaata hiyyummaan isa fakkaata namni hin deeman dura. Waa'ee dachii ammaa Kasra? Yaa Fati sagaleen isaa nuuf geeraa. Reediyoo fakkaatan cufaati. Sagaleen isaa nuuf geeraa. Guys hordoftoota keenya kabajamoo sagaleen tuni sagalee kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa Kadir Jawaaree. Haqana ziyaad kana amaneeti ammallee ballama furee ballama nutti furee jira. Ballama maatii isaatti maatii nasiyaa ziyaaditti furee jira. Baatii takkanaa kan naajee miira isaatiin gandaabdii boruu dhaqee abbaa nasiyaa ziyaadii wajjin taa'ee baatii takkanaa kanna dachiillee kaartaa baaseen isinii kanna haqa nasiyaatii fi haqa ilmaan lamaaniitillee anaatu baasaa jee firra murteessee ture. Egaa baatii takkanuutillee meediyaa irraa gabbuunee maatiin nasiyaa ziyaad kantiibaan mana keenya dhufee baatii takkanuu kanna dhimma kana baatii takkatti niin xumuraanuun jee warri sagalee nuu ta'uu jirtanillee nuu obsaa nuun jaanii baatii takkaaf obsaa turre. Egaa baatiin san dhumtee baatii guyyaa 15 geenyee jirra. Hagamma wanni itti deebi'an jirru. Nuti arraas borus justice for nasiyaa ziyaad jechaa jirra. Justice for nasiyaa ziyaad jechuun immoo mootummaa balaaleffachuudhaa miti. Mootummaa aangoorra jiru jibbaa isaatii miti. Sababni itti justice for nasiyaa ziyaad itti jechaa jirru hordoftoota keenya kabajamoo kan isin nu beekuu qabdan mootummaa naannoo shanii jechuun mootummaa kilila 5 kan afaan Amaaraatiin jedhan santu magaalaa Dirree Dhawaa seenee daangaa cabsee ganda abdii boruu dhufee nasiyaa ziyaad talakkuu baatii 6 garaa qabdu ajjeese nama 17 dachii isaaniirraa buqqaafatanii waraanni liyyuu haayiliin poolisiin naannoo Somaalee shanii tuni
dachii Oromoorra baandiraa federaalaa dhaabbatanii achirraa diddisaa jiranii Kadir ummata kananiin buqqaasa jee ummata kana dhiise. Maatii waada galeefis dhiise. Haqana siyaa dhoysuudhaaf ta'u moo inni akka mootummaa tokkotti qoosaa godhuudha moo wanni amma nu dhibee bar Kadir kantiibaan tokko mootummaan tokko hawaasa waada seenee waada diiguu ni jirti. Seera mootummaa keessa joolluma iyyaalaatu namoota aangoon qabne tokkootu nama deemaa dahaa tokkootu ballama namaa galee aboona raadhii saaraan dhaqu ballamsan dantaasaati jee hafa. Mootummaan tokko waan afaaniin jee takka godhee harkamsiisa. Piyaansi nuti hedduu argaa jirra. Dr. Abiy Ahmed moomichi ministeeraa gaafa dhimmi tokko raawwate Itoophiyaa keessatti gaafa sooshaal miidiyaan kun buqqee sagalee ta'e bar deebisaallee yoon deebisne Abiy Ahmed dhimmi san dhimma isa laalatu ta'uu yeroo beeke ifiifuu deemee furmaatatti kanna ture. Furmaatatti kanna gaafii meeqa tana kanatti osoo miidiyaan nuun dubbatin iyyansa hawaasaa dhagee deebisanii beeyna. Isni galee isni deebisanii nuun jechuu baatu deemee ifiin fakkeenyaan isni kaasa. Gaafa majlisa Islaamaa kan Finfinnee keessatti dhiibbaan nurra geejee ummanni muslimaa gabbahee dubbate Dr. Abiy Ahmed dhaqeetti dhimma san tolchee ummata muslimaa walii qabee nyaata afeeree bakka isaanii deebisee waan isaan gaafatan guutee fi biraa deeme jechuudha. Kana jechuun sodaa osoo hin taane kabajaa hawaasa hooggananii tokko. Duuba Kadir Jawaar kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa baatii 4 Justice for Nasiyaa Ziyaajjee hawaasni Dillii kun itti iyyee bar tuffii miilaan deemee bagaan ajjeesee hin kafalu afaanumaan hin jiini malee mana Nasiyaa Ziyaad abbaa isii akkasii booyu bira dhaqee wajji gattaa'ee wajji haasa'ee wallama itti furee deeme. So kanarratti Justice for Nasiyaa jennee yaadammoo obboleeyyan keenya kanarratti xiyyeeffannee sagalee taana viidiyoolee ni daleena. Facebookatti illee post goona. Kana jechuun nuti lola banaan jirru. Mootummaan naannoo shanirraa kabajamoon magaalaa Dirree Dhawaa Justice for Nasiyaa kajaju jirru haqa sii qofa baasee dubartiin Oromoo tan biraan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti akka bifa suukanneessaa kanaan hin ajjeefamne jechuurra jiranti. Dubartii ulfaa snaapparaan mataa kana keessa dhawanii yeroo 3 snaappara 3 mataa kana facaasanii dachiisii mana isii jalatti akkanatti irraan tarkaanfatanii biraa deeman liyyuu haliin Somaaliyaa. So an fixadhee jira. Faadii jira. Faacaa jira. Fatii jira. Siiqee. Assalaamu alaikum. Ol baasaa nama dubbatu. Ayyee na dhageessanii assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome. Maakii Nasaad mana Mubaarak Abbaa Abdiitii hundi keessanuu warra isa jettan hundinuu sadarka fuunee jira. Yaa jara keenya Oromoon akka itti beekta namni tokko manaama sudaaf hirriiban dhabanii jaan beekta manaama waraabessin haaree jette hirriiba ijaaf qabdeen teessu manaama sudaaf hirriiban dhaban. Kana waan ta'eef waan dur dabree fi ilaalcha biraa qabattanii hin sodaatina. Wanni kun mootummaa jiru amma akka itti bilisaan richoo kan dhufee kutesan wanni kana kun beekta wanni isin tiyyatan anangaan biyya turellee waan nama keenya beeksisuu ture waan biraati miti fakkeenyaaf akka uummata keenyaatti illee jara keenya istaniin taa'inaadha mootummaa balaaleeffachuu fi haqa falmachuun wal dhabdi mootummaa balaaleeffachuun rizistaansii gartee fincila uumuudha kun haqa fi falmachuun ammoo mootummaa teenya kana bakka ta'an nu ilaaliidha wanni Justice for Nasiyaa hojjechaa jiru kun har'a bifa kanaan guddatee as ba'uun an akka nam tokkotti wanni agarsiisu beektaa isin hundi walitti dabaltamanii dhufuun keessan kun dhugaa isin akkanatti walitti hidhamtanii dhuftan wanni agarsiisu maali akka jennaan wallaahi billaahi dubbii tana rabbii duuba jira haqa rabbii baasa waan ta'eef dhiigni haqa tokko rabbii baasa si galee rabbiin duuba maleekaa buuseen baasu ilmoomamaa kana keessaa nama fudhatte hirmaachisee nama sana hojjechiisee waan kana baasa. Arra otoo nam tokkollee nu gartee mindaa tokko harkannee dhimmi obbolummaa ilaalachisee laalaan san dhagahamtee sagalee tokko isaniif sun hundinuu hedduu takkaan isin galatoonfadha. Rabbi biratti laksamatti ajirii qabdan beektaa. Wanni kun waan silaa namni biraatti illee hedduminaan namni hedduun jara keenya warri koomantii ajira jirtan wanni as gubbaa deemaa jiru kun
akka siyaasaa jool qabsiiftanii shoora biraa takkallee yoo ni hojjenne jaatanii ammoo nama asirraa dubbatu irratti namni as jala taa'ee shira biraa yaadu yoo jiraate nama haqa namaa awwaaluudhaaf tattaaffii jiru dilii namni namaa haqa namaa awwaalee san qabu isinis nama qabdanii beekaa. Kanaaf yoo dandeessan namni faranjiin akka itti action speaks louder than a person gartee jecha abbaadhaa fi jecha isaarraas hojii isaa mul'ata waan ta'eef hojiin akkuma ammaan tana gartee maakiidhaa fi abbaa abdeechaa jedhan kanatti itti fufee namayyuutu gartee guyyaan qabame sanitti nama bakka jiru Minnesota jiru suntis warra Minnesotaatis warri biyya jiranis Oromoon gaallattu eega Oromiyaa Itoophiyaa keessaa hedduminaan Oromoo Minnesotaatiin jirti waan ta'eef haga dandeenyutti warra Minnesotaa irratti dalaynaa waan san akka ta'utti guyyaa san namayyuutu ifis uffanneeti uummatallee uffachiifne san booda guruppii takka keessatti wal godhadhaati wanni an sanarraa fudhu akkam tokkotti wanni yaadee isin dhaamu wanni sichirtan kun bareedaadhaatiif duba isin deebiina garuu akkuma gartee sirri jettan kanatti illee mubaarak haa ta'u asli haa ta'u nama tokko gartee durba tokko irraa namni gisee kana dhufee waan kana seene nama tokko hogganu qabaachuu qaba. Waaliif wanni isin tirtan waan lafaa miti. Waan jabduudha hogganaa qabaatanii itti aanaas qabaatanii waan kana akka taaksii foorsitti waan kana waliin gaggeessuun kan hedduu bareedaadha. Galatooma baga rabbi isaan fide taramadaa yaada gaafii maayyii nasraa qabsitan irratti wanni hin jiru. Kadir Jawaar bulchaan daladaa kun eega inni obboleessii gartee ka'uusuu filatu taate. Eega wanni akkana ta'u taate kun dhimma daangaati. Dhimmi daangaa gisuma takkallee isaa oole jechuudha. Dhugaan jiru kanuma dhimmi daangaadha isarraa oole. Kana maanta itti lallabachuu qabnu wanni kun gartee iyyannaan tun bira dhaquu qabdu dhimma daangaa waan ta'echa kan laalchiftu mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf abbo pirezidaantii Shimallis biratti waamichi kun akka ol fuudhamu irratti yoo daleenne bareedaan fakkaata. Dhimmi daangaadha dhimma federaalaati waan ta'eef federaala naannoo Oromiyaa laalchisa.